Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Magee Maankuush kan taatan hundi keessanuu warreen chaanaala keenya haaraa taatan chaanaala Magee Maankuush sabiskiraayib godhaan isiniin jaa. Har'aan tana akkaataa shariyaa zeenii rasiida isin jalaa nyaatte ofirraa itti cuftaniin isin barsiisuu dhufe. Asumaan chaanaala keenyaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib godhaan isiniin jaa. Warri rasiinni yogga rasiida itti naqattanii shariyaan teessan isi qaardii isin jalaa nyaatte isin barsiisuu dhufe waan ta'eef har'aan tana asumaan mana bilbilaa keessanii keessa seentanii yookaan miseejii keessa seentanii mana miseejiidhaa keessa seentanii asiin torba duwwaa shan zeeroo zeeroo tara sadii gootan jechuudha. Zeeroo tara sadii erga gootan booda asii gad dabartanii stop jettanii stop jettanii jechuudha. Asumaan irratti ergitan asumaan hoggaa akkatti irratti ergitan shariyaan teessan taniif hoggaa kaardii itti naqattan isin jalaa nyaattu ni dhaabbatti jechuudha. Miseejii isinii fida miseejii isaan hoggaa laaltan bulook isinirraa ta'ee jira jechuudha. Inooti amma miseejiin isaan haadhoftee jirti. Miseejiin isaa tana bulook isinirraa ta'ee jira jechuudha. Amma tiyya waan hin qabneef duraan hin bulook ofirraa godhe tiyyammaan tana hin qabdu jechuudha. Tiyyammaan tana hin qabdu teessan garuu akkanatti isinii fiddu yoo qabaatte bulook jettee isinii fiddi. Bulook jechuun ofirraa baaftan jechuu ofirraa hiitanii amma tiyya waan hin qabne jecha barreeffama guddaa isaan naaf fidee waan biraan naaf fidee akkasitti warri shariyaan teessan yookaan rasiida isin jalaa nyaatte akkanatti ofirraa hiitanii jechuu. Asuma warri chaanaala keenya haaraa taatan hundi keessanuu sabiskiraayib godhaan isiniin jaa. Hanga barumsa biraatiin qabannee wal iddoo nutti bahe.